Yehuda isa dhufte diratti waaqayyo maal siif godhe? Haati keenya jedhamas man jiraata. Waaqayyo waan naaf godhee dura naannoo mucaa kanaan garaatti baadhu. Ji'a kudhan nama garuu keessa galti da'aan ji'a kudhan hin gahe. Achi gaafa dhufee asii kadhachii kadhu guyyaa sadii asitti hin deessaa naan jedhan. Roobi dhufee kadhachii kadhe. Achi guyyaa sadii asitti hin deessaa naan jedhanii hamsi sa'aatii torbatti dahe. Ishi. Hamsi sa'aatii torbatti hin dahee achi operaasyoon dhaan dahe. Guyyaa beellaa nama manatti galu deebi'ee mucaa dhukkube. Mucaa dhukkube torbee tokkotti mucaa dhukkubee achi hospitaalatti deebi'e. Nama hospitaalatti deebi'u mucaan narbii sammuu qabaa jedhan. Achumaan narbii sammuu qabaa jedhanii achi guyyaa 21 ciiftu gaammalee ammalatti hin fayyu mucaan keessanii isayyuu yoo fayye baatu malee hin beekamu dafee hin fayyu hodhi beekan kanaa jedhan. Achumaan nutti hin gala malee tartiin dhaqa malee hin taa'uun jedhee achumaan yoo farramtee baate malee inni ta'uu hin dandeessu naan jedhe. Farramtee yoo baate malee lubbuu mucaa kanaa darbuu danda'a isatti moortuu waan hin taanu jedhe. Achumaan ishiin jedhee fidina farramaan jedhee achumaan hin farramtu keessatti akkamsiifta malee naan jedhe. Achumaan isaan misaadhaa yaa'anii dhokannee yaa'an. Dhokannee kamsi galgalannaa yaa'an. Gaafa isaan misaadhaa ba'an mucaa fudhattanii dhokattanii baatanii. Baanee haasudha. Dhaqitaan haasudha. Guyyaan isaa yoomidha? Kamsi. Nuu kadhatan mucaan kee bilisa baay'ee naan jedhan. Achumaan namni dhibbadhee galee iddoo mucaan kun dhukkubus hin dhiise. Dhukkubni narbii sun irra hin jiru. Irra hin jiru. Duraan akkam godha ture? Duraan akka nama dhibee gaggabdoo qabu dhibee tokko tokko bollaalchisaa laphee cabsaa bollaalchisa jechuudha. Mucaa madaa'e jechuudha. Ergasii kadhatame hoo? Erga na dhaqame waan tokko irra hin jiru. Amma mucaan kee fayyaa? Isa kana godhu waaqayyoodhaaf bakka wanti haaraan sii ta'e gooftaan ammayyuu waan haaraa mana keessa nagalchu dhuga ba'umsa haaraadhaan deebi'i eebbifame noorii.